garuu deebisee Yesuusin beekna, Phaawulosin barreera. Isin garuu eenyu fa'i jedhee gaafate. Namichi hafuurri hamaan keessa ture isaanitti utaalee humnaan isaan caalee uffata irratti ciree jarris mammadaa'anii qollaa isaanii harkaa ba'anii mana sanaa baqatan. Kunis Yihuudootaa fi Giriikota Efesoon jiraatan biratti in beekame. Kana irratti isaan guddaa na'an. Maqaan Gooftaa Yesuus garuu ulfina guddaa argate. Haleluuyaa. Warra amanan keessaas baay'een dhufanii cubbuu isaanii mul'inatti himatanii waan hojjechaa turan beeksisan. Isaan keessaas warri qoricha namatti gochaa turan macaafota ittiin hojjechaa turan walitti guuranii fuula hundumaa isaanii duratti guban. Gatiin macaafota sanaa hamma meetii 25,000tti shallagame. Akkasitti dubbiin Gooftaa humna isaan argisiisee bal'achaa guddachaas in adeeme. Goolii Efesoonitti ta'e. Goolii Efesoonitti xumurate. Goolii otoo hin galchin dhaabachuu fayyuree. Waan akka ijoollee osoo nama akka argisiisan siifuu. Gooftaan sanaa ibsa. Ameen. Ati goolii Efesoonitti keessatti fixuu barbaadde. Ka gooliitti kaasaa jirta malee. Okay. Gooftaan sanaa ibsu. Yeroo darbe lakkoofsa 11 irratti dhaabbanne moo itti galle? Lakki ilmaan isaa kunis laala. Ilaalleerra miti? Ayya. Irraa dudubbataa ture. Eshi wanti gaafii seenti ta'ee jira amma lakkoofsa 20tti yoo 21 booddee qoranne. Wanti gaafii nutti ta'e hin jiru anaannaa kofalchiise qullaa galuu isaaniiti malee. Uffata bitti erguufidha kan uffata. Gargaaruudhaaf. Lama qabdanii tokko kennaa. Ani kanan xiqqoo akka yaadanatti ta'e abdii gaafii lakkoofsa 13 irra isa jiru. Yaa dinan dubbisa qaba. Yihuudoonni warri asii achi adeemanii hafuurota hamoota baasanis turanii jedha. Jarri hafuurota hamoota maaliin baasaa turanii isaan? Yihuudoonni warri asii achi adeemanii hafuurota hamoota baasanis turanii jedha. Isaan immoo namoota hamoota qabanitti maqaa Gooftaa Yesuus waamuu yaalanii jedha. Osoo isa kana hin yaaliin dura maaliin baasaa turan? Jechuun maqaa maalitti fayyadamanii hafuurota hamoota baasu Yihuudoonni osoo maqaa Yesuusitti waamaan turan. Sinii galeera yoo ta'e Gaafiin koo isanii? namni yaaluu jira. Mee gaafii keerra deebi'i maarame. Yihuudoonni hafuurota hamoota baasuudhaaf asii fachi lama wayii turanii jedha. Hafuurota hamoota sana maaliin baasaa turan? Uleedhaan kaalchoodhaan. Isaan jedha uleedhaan bahuudhaaf uffata namaa sirraatu maal jedhamudha. Gooftaan sanaa ibsu namni yaadatti dabalte yoo jiraattan namni gaaffii dabalataa qabda yoo jiraattan. Namoonni keenyas galuu danda'u waan ta'eef gaafii abaabotti dabalee anis torbee lamman sirriitti ilaalle waan ta'eef mariin ka'aa ture akkaataa seexana yookaan hafuura hamaa abboomanii fi itti baasan bu'uura
doktiriinii irratti ijaaruu dandeenya isa kanaan fakkeenyaaf seexana yeroo baafnu yookaan seexanni maqaa Yesuus Kiristoos qofaan ba'a jedha. Inni kun beekamaadha kakuu haaranii maqaa kootiin seexana baaftu jedheeraa baasaniiru. Isa Yesuus jedhe kana isa bara keenyaa kana waliin keessayyuu isa jaarraa tokkoffaa sanaa baroota adda addaa keessatti egaa seenaa waldaa kiristaanaa wanti inni jedhu jira. Akkamitti ilaalla fakkeenyaaf soogiddaan yeroo tokko tokko iddoon itti baasan jira, bishaan yeroo ba'u jira, zayitaan yookaan dhadhaa ejersaatiin yeroo ba'u jira. Hancufa goroora isaanii illee itti tufanii arraba isaanii irratti tufanii hafuura bofaateedhanii akkaataan namoonni itti baasan jira. Karabaatadhaan illee shaarbiidhaan yookaan shaashii wantoota adda addaatiin jijjiiru waan ta'eef shaakala isa kana akkamitti gara waldaa kiristaanaa ishee jalqabaatti yookaan doktiriinii barsiisa kitaaba qulqulluu fudhannee deemna yookaan waldaan kiristaanaa dinqiin ishee hordofuu danda'a jedheera maqaa kootiin jedhe waan ta'eef ta'ammiriin waldaan kiristaanaa yeroo hunda ta'ammirii barbaaduu qabdi yookaan doktiriinii kanarratti hundooftee seexana baasuudhaaf maqaa Yesuus Kiristoos hin ga'u wanta adda addaatti fayyadamuu danda'u akka torbee ilaallee gaaddidduudhaan kan jiru wanti baay'een ka'eera waan ta'eef shaakalli yeroo ammaa jiru fakkeenyaaf waanuma waliin beeknudha waan ta'eef isa kan akkamitti ilaalla kan jedhu dabalata akkaataa waldaa kiristaanaatiin jechuudha. Okay, wantoota na abbisuu. Namni yaada yookiin gaaffii namni qabu. Faantuu gugsaa bifa biraatiin dhuftee namoonni ammuma dhufanitti gaaffiirra hubachuu barbaadeen ani gama kooti. Gaaffii isaa ta'uu yaada namni qabdan itti fufaa namni yaada qabu gaaffii qabu waa'ee seexana baasuu irra jirra boqonnaa 19 Luqaas hojii ergamootaa boqonnaa 19 akkaataa yeroonni seexanatti hin baasaa turan irraa shaakala sanaa abaaboon kan gaafate jarri akkamitti seexana baasaa turanii jedha. Wangeelaawiin kan gaafate immoo akkaataa ittiin jarri seexana baasan jira. Akkaataan immoo namoonni ammatti yeroo durii seexana baasan ture isaan akkanaa akka waan shaakala dhaabbataa tokko akka doktoriitti fudhachuu dandeenya ta'uu natti fakkaate. Yes. Haasaa jiru. Namni yaada qabu. Yaada adda qaba osoo hin ta'in amma hojjetaa wangeelaa makkeenii isa jechaa turan kana keessatti waaqayyo isaan haa eebbisu. Yeroo ammaa kana seexana baasuudhaa fi shaakalli garaa garaa wantoota karaa seexana baasuudhaa fi egaa torbii ilaalaa ture keessatti namni illiinaa isaa keessatti sanaan nan baasa jedhee jennaan sanaan baasuu danda'a. Kun amantii isaa akka ta'e haa ta'uyyuu malee wantoota garaa garaa fayyadamuu keenya keessatti duubatti deebinee wangeela Maatiyos irraa kaasnee gaafa dubbifnee ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa gubbaarra turetti jaamaa san akkaataan biyyoo lafaa fuudhee itti dibee dhaqee Siiloomitti dhiqadhu jedheeni akkaataan biyyee lafaa sana fuudhee itti fayyadame illee arguu hin dandeenya. Haa ta'uyyuu malee har'as immoo namoonni wantoota kanarratti hojjechuu danda'a jedhan sana gochuu hin danda'u. Kakuu uumamaa keessatti yoo ilaallee iddootti qottoonni bishaan itti jalaa fuute sana keessaa muka cabsanii itti darbatanii Eeliyaasiin Elsaayi isa sanallee baruu dandeenya. Haa ta'uyyuu malee iddoo uumatti illee bishaanichi biyyittiin illee gaariidha. Garuu bishaan isaa kun immoo dubartoota uffata baasa iddoo jedhan sanatti dhaqanii soogidda waacitii sana fuudhanii geessanii
akkaataa inni itti keessa buusee kanaani akkaataa irratti amanan sanaan hojjechuu hin danda'a. Kan yeroo ammaa kanas immoo tokko kuni sirriidha, tokko isaa sirriidha, tokko immoo sirrii miti jennee nuti wanti kana adda baasuu dandeenyu hin jiru. Abbaan isa kanarratti hin ta'a jedhee hojjetee jennaani waaqayyo waaqa hojiiti. Waaqayyo waaqa fayyisuu danda'uudha. Kan garmalee bade yoo ta'e immoo nuti keessa isaan beeknu hin laallu, isa kana nuyi ilaallatu jennee dabarra malee isaan immoo isaa kun immoo shaakallii egaa hin gaddas dubbataatee turtiire akkaataa kun uffata Phaawulosiin illee akkaataa isaan itti baasaa turanii isaan kun immoo shaakallii qaban sanarraan kan ka'e arganii makaanii soma Phaawulosiin akkas jedhu sana arganii ka'anii akkaataa isaan maqaa Yesuusin isaan amma maqaa Yesuusitti amananii otoo hin ta'in kanuma dubbatu sana arganii kanuma jedhu sana arganii akka waan beekamtii akka niqatii wayiittidha kan isaan dhaqanii egaa seexan qaanessitee Yesuusin Phaawulosiin jiraatanii eenyudha akkasii qaanessitee kan jedhu dubbachuu kan jechuudha. Gooftaan si haa eebbisu. Gooftaan si haa eebbisu. Ulfaadhaa namni yaada dabalataa yookiin gaaffii qabu yookiin immoo gaaffiin keessan isinii deebi'ee yoo ta'e. Ifaadha waan ta'eef gara deebii laachuutti osoo deemne wayya yeroo keenya wajjinis deemuudhaaf sa'aatii lamaaf waan ta'eef akka biyyaatti akka keenyatti jechuudha. Gaaffii jalqaba abaaboon kaafteerraa yaada kooyoon kenne garasitti yoo deemne wayya namoonni haaraan dhufaa yoo jiraatan hin galu. Fakkeenya Yesuus Kiristoos otoo gara biyya lafaan dhufin amantaa warra Yihuudootaa yookaan Israa'elotaa gidduutti sabni Israa'el akkaataan itti deddeebi'aa ture, akkaataan itti waaqeffatu, akkaataan itti illee waaqayyo isa dhugaa dhiisee gara waaqayyoolii ormaa, waaqayyoolii tolfamuutti deebi'an kitaabun qulqulluu keessatti caqafamee jira seenan isaaniiti bal'inaan jechuudha. Kanaaf hangafti lubaa kun egaa ijoollee 7 jedha asirratti hangafa lubaati iddoo olaanaa nama qabudha. Waldaa Israa'el keessatti yookaan saba Israa'el gidduutti hojii guddaa nama hojjetu hojii lubummaa yookaan itti gaafatamaa isaanii ta'e kan hojjetudha. Namni kun egaa tajaajila saba Israa'el gidduutti yeroo dhukkubsattoonni fayyan yeroo hafuurri hamaan bahu isaaf haaraa miti fakkaata. Haaraan ta'u ijoolleen isaa kun akkasumaan fudhatanii kan Phaawulos arganiiru maqaa isa Phaawulos baasunidha kan isaan jedhanii. Phaawulosis caqasaa waan ta'eef maqaa Yesuus qofatti hin fayyadamne waan hin amanne waan lammaffaan dhalanneef isaan shaakaluma kan duraan Yihuudoota gidduutti shaakalamu sana isa argan sana isa karaa adda addaatiin barame amaleeffame sana qabatanii waan arganiif isa Phaawulos ittiin baasu kana maqaa Yesuus Kiristoos kanaan immoo hafuura hamaa sana baasuudhaaf yaalii yeroo gaggeessanidha. Asirratti yaalanii jedha kitaabichis waan ta'eef yaalii gaggeessanii seenan jiru kanumaadha ilaaletti. Kanaaf kan Yesuus wajjin Phaawulos maqaa Yesuus hin baase waan ta'eef isaan irratti immoo dhiibbaa qaqqabsiise waan ta'eef seexana maqaa gaafii isa kootitti achumarraa waan ce'uuf jechuudha. Maqaa Yesuus qofaan baasaa jedhamne yoo warra akkam goona kan jedhu isatti ce'ama waan ta'eef kan ishee irratti yaadni koosum kanaadha. Isuma maleeffatan isuma saba sana gidduutti baran qabatanii garuu maqaa Yesuus bifa haaraadhaan jalqaban waan argan waan dhagaan sana isa Phaawulos ittiin baasu sanaan
jedhanii yeroo jalqaban shaakaluma duraan qaban sana tarii maqaa Yaahiweetiin jechuu danda'u. Karaa adda addaatiin ta'uu danda'a. Goolabeera. Gooftaan sana eebbisuu otoo isinii haasoftanii yaadannaa dhufee jira. Innis immoo waa'ee bara kakuu moofaatti yoo achi deebine bara kakuu moofaa keessa seexanni jira moo hin jiru yookiin immoo seexana baasuun jira yoo jiraachuu baate uummanni nima dhume kaasa jedhudha. Macaafa qulqulluu keessatti waa'ee seexana baasuu bara kakuu moofaa keessatti namni yaade jira. Namni yaadni isinii dhufe jira waa'ee sana itti yaaddanii beektu kakuu moofaa keessatti seexana baasuu seexaneeffachuu naannoo ta'e yookiis immoo akkamitti jiraachaa turan ta'e. Bara durii seexana qabanis. Warra durii seexana qabanis. Kakuu haaraa keessa dhalate Saa'ol keessaa Daawit fakkeenyaaf baganaa yeroo taphatu hafuurramaan sun akkamitti akka eenyu jedhu yaadarmeen ka'uu ni jira. Kanaaf seexanni bara kakuu moofas tureera. Muuxannoos warra kakuu haaraa caala qaba. Umuriidhaanis nuyi warra isatti taphataa jirrus inni caala umuriidhaanis muuxannoodhaanis jira. Seexanni bara kakuu moofaa hojiin isaas jira. Akkaataan taamirii itti hojjetes jira. Biyya Gibsii keessattis Waaqayyoon immoo akkaataa wanta sana wanta kan Waaqayyoo fakkeessuudhaaf yeroo yaalii gaggeessu Waaqayyo immoo harki Waaqayyoo akkaataa itti mul'ate kun harka Waaqayyoo irree Waaqayyoo tamma jedhamutti illee jira waan ta'eef kallattiidhaan seexana akkasitti baasu akkanatti baasu kan jedhu jiraachuu baate seenaa Waaqayyoo fi seenaa saba Israa'el keessatti wantoota ta'anii wantoonni caqafaman jira ammi muraasa jechuudha. ግን እኮ irra caalatti sabni Israa'el jireenya hojii bal'aasuu qaban. Waaqayyoo fi jireenya hojii bal'aasuu qaban. Malee seexana afaan irraa akka barate. Hin dhageenye isa kana. Xiyyaaratu narraan darbaa jira. Akka addunyaa wal'aansoo ittiin hin qaban isaanii Waaqayyoodhumaa wajjiniin deemu malee. Naannoo Amaariffaa dubbisuu dandeessaa Abaaboo? Yaa bilbila irra jira waan ta'eef. Boqonnaa 19 kaaftee lakkoofsa 11 kaaftee dubbiste. Coosh biyyee moo maal jedhu sagalee ol kaaftee jechuun. Maal? Tokki baay'ina. Tokki bileesh. Abaaboo dubbisaa jirta moo wanti? Maalirraan dubbisa hojiidhuma ergamoota ta'in jedha. Boqonnaa 19 lakkoofsa 11 kaasitee Amaariffaan dubbisisti. Sagalee ol kaasee akkana dhageenyu. Qorumsatti nun galche. Ishee. 11 irraa kaasanii. Eeyyen. Okay. እግዚአብሔር በጳውሎስ እጅግ የሚያስደንቅ ተአምራት ያደርግ ነበር። መሐረብ ወይም ሰውነቱን የነካ ጨርቅ እንኳን ወደ ሕመምተኞች ሲወሰዱ በሽታቸው ይለቃቸው ነበር። እርኩስ መናፍስትም ይወጡ ነበር። እየዞሩ አጋንንትን እያስወጡ ከነበሩት የይሁድ አንዳንዶቹ ጳውሎስ achumatti dhaabee bakka gooftaan isaa eebbise. Maal irraa dubbisaa jirta kitaabicha? Inni abiin addisuu madabanyaa turgumii irraa dubbiste. ያ ምን ሆነ?
ማለት አይሰማም ድምጼ ወይ ልክ አልነበርኩም? ይሰማል። yaa እና ልቀጥ eeyyuu yaa garee darbiftee isa irraa dubbisaa jirtuu fi inni irraa dubbisaa jiru adda addaani. አዲሱ ኦኬ መደበኛ ያን አዲሱና እንትኑ እነሱ እግዚአብሔርን በጳውሎስ እጅ እጅግ የሚያስደንቅ ተአምራትን ያደርግ ነበር ይላል። ለኮፍሳ ቁደ ተቆረጥ እነሱ አይደል Kuni bara 2007 akka biyya alaatti natti fakkaate 2007 kan yommuu ortodoksiitiin isa maxxanfamedha isa jedhamu natti fakkaate inni nan dubbisa. አፖክሪፋ Amaariffaan hojjetaa wangeelaa mukkeen kitaaba macaafa amaariffaa isa harkaa of harkaa qabu taanaan isa wayya. tokkuma miti kan keessaniif kan amma isheen tokkuma kootifinnaa tamma dubbista addisu madabanyaa turbuun. yaa isa otoo hin ta'in inni nan dubbisaa jiru kan biraatti isin jechuuf hin jedhe inni kun maal jedha the Amharic Bible with the Old Testament based on the Septuagint jedha inni kun original xixiqqoo sana dura kan fannoo jedhedha jechuudha. Okay 2007 akka inni sun meeqaatti akka maxxanfame hin beeku kan keessanii meeqa wangeelaa akka biyya alaa 2007 akka inni sagaltamii sadii matumaa gaayoo akkas ta'e akka biyya keessatti akka biyya alaatti. akka kan keenya akka biyya keenya akka kan Itoophiyaatti. Sagaltamii sadii jechuun gara jechuudha gara irratti wannoo dabaltan sagal. Isa kanatu booddee fakkaata garuu inni kunii fi inni ingiliffarraa dubbisu wal fakkaatadha. Ingiliffaan akkasumatti gaaffii abaaboo deebisaa waan ayyaadefaniyyuu inni wangeelaawiin duraan dubbatan argineerra namni waa'ee kakuu moofaa yoo itti yaaduu baattan yeroo biraa itti yaadne dhufnaan sammuu mannaa wangeelaawin haasa'unatti yaadatameeti. Namoonni kakuu moofaa akka baasaa turanii amma kakuu moofaadatti waa'ee seexan baasuu baay'ee cinqati hin qabu. Hafuurri waaqayyoo kakuu moofaadatti akkamitti ture namootarra kan hafuura seexanaa tokko fakkeenya laalleerra. Wangeelaawin amma ilaalee ture miti tokko hafuurri waaqayyoo immoo akkamitti namootarra ture kakuu moofatti. Isa mul'ata viiwun adda addaa illee yoo jiraate dhufee ergama yookaan waan hojjechuu barbaade sana luboota keessas haa ta'u, mootota keessas haa ta'u, raajota keessanis haa ta'u irratti dhufee yookaan irratti mul'atee waan hojjechuu barbaade sana hojjetee deebi'a akkaataan itti jedhamu jira wanta ta'eef. Karaa isaaniitiin darbee daawwit fakkeenya yoo fudhanne isaadha yeroo inni meeshaa muuziqaa sana yookaan faarfannaa sana baganaa sana yeroo daraddaru hafuurramaan saawol keessaa immoo akkaataan itti sokkaa ture jira waan ta'eef kanaaf hafuurri waaqayyoo dhufee itti waan hojjechuu qabu tokko hojjetee deema jedhama. Yaa gurguddoodhaan isa jiru akkuma iddoo garaagaraa yoo jiraate akka dandeenyetti itti hinnaa. Iddoo garaagaraa hin jiru yoo ta'e garuu iddoo jiru akkasumatti gitaaraan bahee yoo ta'e yeroo faarfatan seexanni hin baay'ee kanuma jechuun yeroo hundumatti gitaaressuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Akkaataa waaqayyoo iddoo kanatti ittiin hojjete ta'uu danda'a. Hafuurri seexanaa waa'ee hafuura seexanaa yeroo yaadnu yaa waa'ee hafuura waaqayyoo yaaduu qabna miti kakuu haaratti immoo hafuurri waaqayyoo akkamitti namoota wajjin hojjeta. Namni jedhu Dubartoota jiraa maal sodaatti? hin beeknu jennaan rakkoon obeetti waa dubbattamu. Nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaa galata gooftaa. Galata Waaqayyoo baga jiraattanii baga nagaa taatan. Egaa kakuu haaraa keessatti Waaqayyo gooftaan
laphee keenyatti hafuura qulqulluu mana isaa godhatee keessa kan jiraatu akkaataa ittiin itti tajaajilamuu fi itti fayyadamu akka kakuu haaraa sanatti toossane gizee dhufee wayidammoo waan jechuu qabu waan hojjechuu qabu hojjetee akka deebi'u sana miti jechuudha. Kakuu haaraa irratti hafuurri qulqulluun laphee keenya keessa jiraatee waaqayyo gooftaan karaa nama sanaa waan dubbachuu barbaadu yookiin immoo waan akka ta'uuf gara fuulduraa akeekee akka itti sana keessan dubbatudha. Kanaaf akka kakuu moofaa sana dhufee hin deemu jechuudha. Garuu gaafa gaddisiisnee karaa nuti waaqayyoof hin malle yookiin karaa nuti irra deemuun hin taane sanarra gaafa deemne wanti qulqulluu fi wanti xuraa'aa wal keessa ta'uu waan hin dandeenyeef gaafa nuti gara waan xuraatti deemnu hafuurri qulqulluun nurraa baqachaa deema jechuudha. Cubbuu keenya nurraa baqachaa deema malee akka kakuu moofaa sana dhufee nurraa hin deemu jechuudha. Hafuurri qulqulluun haala sanaaf fayyadama jedhee yaada eebbifama. Abdiin naa godhe. Naam. Mute gochuu danda'anii. Okay, so wash dubbachaa jirtu. Dubbachaa jirtu? Lakki. Okay. So Amaariffa sana ni dubbisaa jiru. Isin yaaluu baay'ee dubbisuu hin danda'u. Okay. እግዚአብሔርን በጳውሎስ እጅ ታላላቅ ስራን ይሰራ ነበር። ከልብሱ ዘርፍና ከመጠምጠሚያው ጫፍ ቆርጠው እየወሰዱ በድዋኑ I think nama dhukku jechuudha fakkaata ላይ ያኖሩት ነበር። እነርሱም ይፈወሱ ነበር። ክፉዎች መናፍስትም ይወጡ ነበር። ዶጋት ደግፈዳ ከአይሁድም አስማት እያደረጉ የሚዞሩ ሰዎች ክፉዎች መናፍስት ባሉባቸው ላይ ጳውሎስ የሚያስተምርበት በኢየሱስ ስም እናምላቸዋለን እያሉ የጌታችን የኢየሱስ ስም ይጠሩባቸው ነበር። እንዲህ እያደረጉ የነበሩትም የካህናቱ አለቃ አይሁዳዊ አዝቅዮ ልጆች ናቸው። isa kana I don't know say watan ta'e beekoo sirriitti oppilii dubbachuu baadhee jedhanidha jechuudha. Wannoo hafuura hamaa baasaa turan inni jedhu hin jiru asirra. Namoota hafuura hamaa baasuudhaaf wannoo hojjechaa jiran maqaan isaa xinqolaa digimtii minaaminii yeroo darbe quranni miti akkatti isaan macaafa isaanii guban iddoo sanatti. Namoota akkasiitu akkuma Phaawulos fa'ii seexana baasaa turanii seexana baasaa yaalaa turan. Afaan Oromoo isaatu wal jaalala barreessee Ingiliffisaa fi Amaariffaa ni dubbisu kun akkasii jechuudha kitaaba isaa inni kun isa 81 sana irraan dubbisaa jiran fakkaata jiru. Hiikan isaa isa kana dura sirriitti wannoodha jechuudha. Jaroonni kun seexana baasan otoo hin ta'in namoonni hafuurota hamootan hojjetanii digimtii maalii hojjetanii hin jiran akka hin jenne jiru kun argine miti kitaaba isaanii kuma 25tti kan shallagame yeroo darbe kan guban argitanii. So jaroonni kun jiru. Maal hojjechaa jiranii akkamitti xonqolaa turanii akkamitti digimtii hojjechaa turanii haroonnu akkamitti qoricha namatti gochaa turanii macaafni qoricha namatti gochaa turanii jedha. Garuu iddoo kanatti maal jedhaa namoota sanatu akkuma Phaawulos fa'ii baasaa jiru sanatti namoota warra dhukkubsatan irratti wayyaa Phaawulos geeffatanii namoonni warri kaan wayyaa Phaawulos iddoo kanatti kan argitan yeroo darbe gaaffii gaafannee turre Phaawulostu ergaa jedheen immoo dhaqaa achitti ittiin fayyisaa minaamin jedhee itti kennamu ta'uu iddoo kanatti maal jedhu maxamxamiyaa yookiin immoo maalii zarfii jedha waan ta'e zarfii yaa isaa yookiin maxamxamiyaa yookiin immoo kan libsuu zarfinaa kan maxamxamiyaa jedha. Iddoo kanarraa caafii yaqorratu yewasaduu jedhan kutatanii fudhatanii deemu. Namoonni isaan kunis karaa tokkoon namoonni warri sun innaa baasan arganiiru Phaawulos otoo hin ta'in jechuudha. Warri uffata isaa caafii kukutatanii fudhatanii deemanii yeroo isaan seexana baasan arganii.
Garuu namoota sana otoo hin ta'in kan baataa jiru uffaticha isa Phaawulos yonnoo hidheedha. So jarri kuni ilmaan lubootatti akka wangeelaawwan jedhan ilmaan lubaa hangafa lubaatu jedhamiti isumayyuu seenaa isaa baay'ee beekamaa hin qabu. Iddoo kana Efesoon jira baay'ee maaliif akka as dhufe hin beeku yookiin jaarsas hin jiru ta'a ijoollee isaatu jira. Manni qulqullummaa asii miti bakkisaa. Hangafni lubaa immoo wannoo luboonni yookiin warri mana sagadaa keessa jiran jedhu. Mana sagadaa garuu hangafa lubaa as dhaabata jettanii yaadduu Efesoon keessa. Seenaadhaa caqasuu danda'a malee jaarsi erga boqoteeyyuu waggoota hedduu ta'uu danda'a. Ta'uu danda'a. Ijoolleen isaa torban garuu as keessa akka jiran kaasaa jechuudha. Kanaafuu waa'ee hangafa lubaas yaaduu qabdu jechuudha. Efesoonii maal hojjeta jettanii yaaduu danda'u qabdu. Garuu warri Yihuudotaa iddoo hunduma jiru manni sagadaa isaanii iddoo hunda jira. Gini hangafa lubootaa ta'ee mana qulqullummaa irratti hojjechuu qaba malee amma mana sagadaa irratti hangafa lubaa ta'uu isa gaafata. Iddoo kadhannaa iddoo waan xiqqooti jechuudha wantichi iddoo namichi guddaadha garuu. Seenaa namichichaa garuu baay'ee hin beeknu. Gini ijoolleen isaa already wannoo qabu shaakala eelii beektuuni. Eeliin akkuma mana waaqayyoo keessa jira yeroo sana baay'ee waaqayyo namatti hin dubbatu hafuurri waaqayyoo amma kanan dhufu. Still garuu inni shaakala isaa qaba wannoo muuxannoo isaa qaba. Gaafa Saamu'eelitti waaqayyo dubbachuu barbaade si'a lama si'a sadii edda waaqayyotu sitti dubbata ta'a jedhee yaadate jechuudha. Ijoollee isaa mana waaqayyoo keessa jiru gini shaakala biraa qabu jechuudha. Akkuma kana ilmaan laboota ta'anii yeroo darbe gooftaa Yesuus hin jarri maal jedhan innaan seexana baasaa ture. Hafuura Beelzeebul yookaan hafuura Beelzeebul hangafa seexanootaa yookiin immoo seexana isa guddaa jechuudha isaa boomu. Seexanni alaqaa qabu alaqaa sanaani amma yeroo darbe argineerra mul'ata Yohaannis keessatti inni tokkoon isaa seexanaa inni innoo gadi warra darbatamu urjii tokko sadaffaa gadi eegee isaatiin xalagee darbee inni miti. Wannoon isaa jira jechuudha waliif abboomamu garuu gooftaan maal jedhe? Seexana akkamittiin baasaa jedhe yookiin immoo seexanni seexana baasuu hin danda'a jedhe gooftaan achitti. Mootummaan tokko irratti ka'uu danda'a. Mootummaan isaa amma seexanni seexana baasee ta'e baay'ee gaariidha. Garuu akkamitti mootummaan humti mataa isaa deebi'ee of diiga biyyi dhaabbachuu hin danda'u walii biyya keenyatti amma isa wal lolan jechuudha Oromoo Amaara maal biyya tokko ta'anii walii isaanii yoo wal lolan dhaabachuu hin danda'u. Kanaaf seexanni seexanaan baasuu hin danda'u hafuura qulqulluu wal baasuu hin danda'anii. Abboomii jettanii beektanii hafuura qulqulluu yeroo ta'u. Ati inni jalqabaa isaan kaan baasitii keedhuma irratti qoricha sii qonna warra si jala jiran iddoo akkasiitiin of jalaan qaba budaadha jedha waan ta'e waan tarreessu isaan gaggeessiti dhuma irratti kee mari'annaa jennee yaa barasan. Kan hafuura qulqulluu dhageessanittu kan hafuurama beekamaadhaan. So deebinsaa jala muraan maalidhaa seexana baasuun hin danda'amu. So akkamitti seexana baasaa turanii yoo jette hin baafne jechuudha. Kanuma hiikansaa macaafa qulqulluu wajjin kan deemu jarri hin baafne jechuudha. Macaafa qulqulluu maaliif akkana jedhaa lakka akkana hin jenne jarri baasuuf yaalaa turanitti waamaa qo'esti Phaawulos akkas godha akkas jarritti warri wayyaa Phaawulos fudhattee deemtes akkana gooti qo'anis akkana godha jedhaniiti jechuudha ijoolleen. Ilmaan luboota already qabu muuxannoo mana waaqayyoo keessaa shaakala akkasii qabu. Gooftaa biratti immoo amma hangafa luboota waan ta'eef warri gooftatti mormaa turan isaanidha. Hangafa lubootaa turan. Ofii isaanii shaakala akka kanaa waa'ee hafuura baasuu isaaniif iyyuu hin bahu hafuurra maan. Sababni isaa maqaa gooftaa Yesuusitti namanne qaba. Garuu mana waaqayyoo keessa waggaa baay'ee gaggeessanii tooranii waaqayyo wajjin hojjechuu danda'a. Gina hafuura maa baasuu hin danda'an sababni isaa gooftatti naman. Gooftaan immoo kaalkuleeshiniin isaa hafuura maa yeroo baaftan maal godha maqaa gooftaa Yesuusitti bakka kanuma maqaa gooftaa Yesuusitti hafuura maa hafuura maa himadha ifadha jedhamti wannoon yoo Yaaqoob natti fakkaata. Ifadha inni seenirraa fagaataa qooda sanaa immoo maal godha waaqayyotti dhiyaadha inni immoo seetti dhiyaataa jedha. Kanaaf namni waaqayyotti hin dhiyaanne hafuura maa ifatee baasuu hin danda'udha jechuudha hiikansaa. Kanaaf jarri hin baafne namoota isaan uffata isaatiin dhaqanii baasan fa'ii ilaalaniitu shaakala isa Phaawulosii fa'ii ilaalaniitu qo'estii nutis akkas goonet akka Phaawulositti baay'ee beekamna jedhanii gochaa turanii ta'uu dide. Otoo gaafa sana ta'e immoo falli dhufee ture silaa karaa baay'ee jira jechuudha. Kakuu haaraa keessatti karaa baay'een hin jiru karaan seexanni ittiin bahu.
Gooftaan maqaa Yesuusin hin jenne miti na baasu maali maqaa Yesuusin jechuu dhiise? Maqaa kooti hin jenne miti. Seexana naa baasu maqaa kootiin bahi hin jenneen seexanaan. Garuu dhugaa buutota isaa maqaa kootiin baasaa. Isinii galee ofiisaa maqaa isaatiin maqaa kootiin bahi hin jenneen amantii maalii qaba Yesuus jedhanii namoonni isin gaafatanii hin beekan? Yesuus amantiin isaa maali? Inni ofiisaayyuu maqichaadha, ofiisaayyuu muumnichaadha, ofiisaayyuu amantichaadha waan ta'eef amantii hin qabu kiristaanadha yookiin maqaa isaatiin baase jechuu hin dandeenyu. Inni maqaa isaa hin qabu inni ofii dhumsaa maqaa dhumsaati waan ta'eef jijjiirama hin qabu akka keenya kanaa miti. Ani amma garuu afaan Oromoo keessatti Yesuus jechuun maal jechuudha? Madaanit. Afaan Oromootti. Fayyisaa. Fayyisaa. Qoricha. Qorsa. Madaanit. Okay, maqaa akkana maqaa namaa jechuu kootidha. Fayyisaa. Qonnaa keenya nuu daawwannu hin qonna qosuma Fayyisaa. maqaan isaa maal jechuudha? Fayyisaadha miti maqaan isaa afaan Oromootiin jechuudha. So fayyisaadha. Amma fayyisaa biyya keenyaa 5tu jira yoo ta'e namoonni nan beeku. Yeroon kadhadhu maqaa fayyisaa ta'een jedhee yeroon kadhadhu sammuu koo keessa fayyisoonni jiru. So seexana baasuudhaaf fayyisaa isa mandara keenyaa fi fayyisaa isa gooftaa Yesuusii uummatoo biyya keenya dhufe fayyisaa jennee waamnu miti kaa. Seexana baasuudhaaf fayyisaa isa mandara keenyaa yeroo yaaduu fi fayyisaa isa gooftaa yeroo yaadu fayyisaa ta'eedha fi miti jechuudha kan ittiin bahu. Isa nani keessa jiru sana itti namaneedhaan baha jechuudha seexani. Fayyisaa sana hin beekuun silaa maqaan isaa fayyisaadha kunis fayyisaadha. Amma Yesuus yoo ta'e Yooshu'aa jedhanii warri wachii waamuu danda'u. Yesuus jedhuu dhiisuu danda'u jechuudha. Maqaa Yesuusii nama baay'ee jira amma biyya kana warri Ispaanishii warri maaliif. Maqaa Ispaanishii yoon maqaa Yesuusii jedhee maqaan Yesuus Yesuusuma jedhee waame maqaa isa kan waama akka hin jiru seexannoo already hin beeka jechuudha. Inni sun aangoo hin qabu. Wannicha hin qabu jechuudha. Ani iyyuu isa sanatti naman. Kanaaf anis iyyuu yeroon kadhadhu maqaa yeroon seexana baasu maqaa isa kan waamu akka hin qabu beekatan waama jechuudha. Malee wantuma maqaa Yesuus jedhamee fi miti sababni maqaa Yesuus baay'ee jira homaa adda hin qaban akkuma koo nama seexanas hin baasanii hin beekanis garuu maqaa Yesuus isa kan akka hin ta'e keessa kootti innaan amanaa dubbadhu seexanni kan beeku gooftanis immoo kana jedhee seexana baase jechuu hin dandeenyu. Kan wangeelaawittoo yaada namni waliin jira namni dhumarratti illee wangeelaawiin tarii nu gargaaruu danda'a. Shaa'ama gaa macaafa qulqulluu keessa kakuu moofaa keessa akkaataan itti seexanni bahee jedhu jira. Bahee deebi'a miti ree kakuu moofatti iyyuu. Amma Daawit irraa yeroo baase yeroo Daawit immoo gitaara dhiisetti gala miti deebi'ee namichatti. So kakuu haarattis macaafni qulqulluun akkasuma yaa miti. Garuu Daawititti eenyummaa maqaa isaa Saa'ol sanatti waaqayyoomatti erge miti waaqayyootti ergeedha miti isaa sana keessatti akkam goone. Hafuuramaa sana waaqayyoomatti erge. Nazi ammoo warra hafuuramaa qabanii jiranii waaqayyootti erge innaare akkamitti walitti araarsina. Wangeelaawiin gaafate waan akkanaa miti natti fakkaate wantoota macaafa qulqulluutti ergine akka wannootti fudhachuu dandeenya jechuudha. Miti akka barumsa keenyatti akka kanaadha bakka jennee fudhachuu dandeenya. Akkas fakkaate gaafate wangeelaawii. Eeyyeen namni waaqayyoof yoo buluu baate seexanumaaf bula miti addunyaa hafuuraa keessatti. Saa'ol isa waaqayyoo barbaadu hin didee akka fedha waaqayyoo akka hafuura waaqayyoo jedhetti gaggeeffamuu didee hafuura sanaaf dabarfamee maal ta'e kenname jechuudha. Kanaaf kan hin jedhee hafuura hooda nama waan adda addaa bal'inaan jira waan ta'eef manaafistii warreen jedhaman nama dawweessu kan jedhu kakuu moofaa keessa sirriitti jira. Ekeree dubbiftuufaa wal qabatee wanti jiru jira waan ta'eef hafuura warra du'an ni godhu. Garuu maateriyaal irratti hundoofne yookaan wantoota mul'atan wantoota kun shaakala maarrabii kan jedhame marata kan jedhame uffata kan dunkaanan hodhu ta'uu danda'a. Paawulos dunkaana hodhaa ture waan ta'eef tarii dunkaanarraa yeroo erbeen akkasii ciccitte isatti fayyadamu hin beekamu. Garuu waan akkanaa sooftittis hin fayyadamna, bishaanitti hin fayyadamna, jennees hin fayyadamna hafuura keenyanii. Doktiriinii dhaabbataa yookaan barsiisa kitaaba qulqulluu keessaa Yesuus isa gaara wanti irra hin deddeebine jira. Iddoo tokkotti akkaataan dhukkubsataallee itti fayyisu jira. Seexana sennaa baasu bahi keessaa jedhee.
akkaataan bahu jira. Inni kaan immoo ati qulqullicha ilma Waaqayyoo jedhee illee osoo eenyuun hin jedhin of ibsa ture. Akkamitti deemuu qabna isa jedhudha gaafiin koo. Seexana yeroo baafnu Namni yaada keessan kennatan jettu gooftaan sin eebbisu gaaffii keessanaan wadheeraa warra kaan yoo galee hin beeku. Namni gaaffii wangeelaa irratti dhaabattanii kan abaaboo deebinee irratti fakkaata. Namni gaaffii ta'e jira kan abaaboo deebinee irratti fakkaata. Yeroo kanaaf wangeelaatti deemaa jira. Yeroon keenya baay'ee deemaa jira waan ta'eef daqiiqaa muraasa booddee ijaa isin turtanii dhuftan malee silaa yoona xumurree ture. Garuu turtanii dhuftanii immoo akkanatti gabuun baay'inaa ta'edha. Gaaffii abaaboo irratti nama hundumaa galeera yaada gaaffii wangeelaawwii. Ijoollee seexanaa hiikoo guyyaa guyyaan ifachaa oola. Feesbuuk kanarraa warra seexana ifatanii baay'ee sheerii gochaa oolan. Amma quba keenya irra seexanaa kanaan dura dubbadheen ture miti. Wangeelaawwiin keenya tokko yeroo tokko maal godhee hafuura bofaati waan ta'eef arraba dheeressa. Uumama arrabichaatiin alatti jechuudha waan ani ija kootiin argeedha. Arrabuma isa uumamaa isuma xiqqaa kanatu dheeratee afaan keessaa ba'ee baay'ee dheerata. Ija keenya irratti hojjete ta'e hin beekan barri darbeera. Garuu wangeelaawichi sun maal godhee quba isaa arraba irra kaa'ee hafuura bofaa kan abboomuudha. Arraba ishiirra kaa'ee yeroo kadhatu ilkaan itti erge. Qubni hin qabame. Inni deebi'ee iyyuu jalqabe. Dhiiga Yesuus dhiigni koo dhiiga Yesuus jechuun dhiiga jira kaa ciniintee jirti waan ta'eef amma dhiiga Yesuus dhiigni koo dhiiga Yesuus gadhiisuu dide. Isheetti fayyadame waan ta'eef hafuurichi jechuudha. Kanaaf maqaa Yesuusinis akka se'uun goone nuti mangaagaa ishii qabnee quba namichaa keessaa baafna. Kanaaf wantoota adda addaa yeroo yaallu wanti nu mudates jira, wanti nuti yaallees jira. Bara adda addatti waan ta'eef har'a wantoota baay'eetu hojjetama. Waldaa kam keessattuu hojjetama. As firii taanee maatii waan taaneef haasofna. Waldaan keenya tokko, abbaan keenya tokko, kitaabni qulqulluun tokko wanti nu eewu godhu hin jiru. Bilchaatudhas warra as jirru mana waaqaa turre wanta baay'eedhaani. Akkaataan itti dhaabatu jira waan ta'eef maal haa goonudha? Seexana akkamitti haa baafnudha? Akkuma qo'annaa keenyattidha waan hundumaa mannoo jennee baay'ee mataa of naannessuudha amma warri akka wangeelaa waggaa dheeraa waan isaan goone waan baay'ee jira. Ani godaanni sasaafii miti. Antiraa hoomaa isa keessa galee eenyudha? Ati faana abboomamtu kan abdii yeroo sana hafuura maallee hin qabdu garuu uumamumaan waan jettirratti yoo jetta dinnaan diddeedha mataa jallimnaan mataan gar tokkotti jallannaan achasumatti gala. Amma mana ga'utti illee mahaalitti hin fidu. Inni mata jabaadha. Ani jenne. Yoo ta'u na eebbise mata. Nagaan immoo isiniif haa ta'u. Egaa muuxannoo isaa badaa waa'ee seexana baasuu kanarratti yoon qabaachullee baadhee egaa macaafni qulqulluun immootiin waan nuun jedhu qabaa. Akkasuma immoo bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkamitti hojjechaa akka turan Phaawulos egaa addumatti hojii boqonnaa 16 keessatti illee gaafa dubartittiin odaa dubbatti sun itti dhuftu maqaa nama biraa miti kan inni itti waamee maqaa Yesuusidha jechuudha. Already yoo arrasii fayyadamuutii kan qabu tarii siistamiin biraa jiraachuu danda'a namoota baasanii fi ani yoo maqaa Yesuusitti waamnetti baasna kaan jedhe. So namni yaada dabalatu gooftaan isaa eebbisu. Namni yaada dabalataa qabu jira daqiiqaan keenya baay'ee deema. Ani yaada dabalataa qabaadhee utuu hin ta'in yeroo isaanii Saa'olittis Waaqayyoos ergee gizee jedhani erga isa tokkittis ergee warra gaafa Ahaabin deemee Raamaan Gilaaditti dooluu raajota dhibbaaf rassana gaafatee mitiiree dhaqeetti dooloo modheessu jedhee gaafatee dhibbaaf rassana hundumattis Waaqayyumatu ergeere akka isaanii soba dubbatanii kan jedhu sana yaadaa ture. Ka warra jalloota wajjin Waaqayyo akkuma jallina isaanitti ta'a jedhamee waan barreeffame.
Safuuramaa kana deebisuuf tarii warreen galmee jechootaa qabdan afaan Amaariffaatiin yoo qabaattanis manaafisti kan jedhuu fi manfas kan jedhu xinqolaa kan jedhu achi keessatti hin kaa'u waan ta'eef xiksiiwwan adda addaa tarreessee kakuu moofaa keessa isaa amma abdiin jalqaba irratti ibsee jechuudha. Isarraa sirriitti argachuu ni dandeessu akkaataa hafuurichi yeroo sanatti hojjetaa ture. Namoonni waaqayyoof hin abboomamne taanan jaalatanis jibbanis nutumtillee amantoonni tarii kiristaana keessa hafuuramaan hin jiraatu hafuura qulqulluu wajji walii galee waan jiraachuu hin dandeenyeef qaama alaan dhiibbaa nurra qaqqabsiisuu danda'a. Karaa alaatiin nuun loluu danda'a. Keessa eenyummaa keenya namummaa keenya haaraa sana yoo argachuudhaa baate kanaaf seexanni karaa baay'eedhaan eeyyuu jedhaa. Kanaaf yeroo keenya nu jalaan gubiniitii haa qo'annu qorannoo haa gaggeessinu jechuudha. Manfas wayim manaafisti kan jedhu isa keessa yoo galtan bal'inaan isin buufattanii jechuudha. Daawwanlood gootanii mazgaba qaalatee masaafdus mazgaba qaalatii irra inni godhachuu dandeessu. Thanks na eebbisu. So no keenya walitti qabuudhaa fi boqonnaa lakkoofsa 21 booddee isa hidhutti hin seenne boqonnaa 19 irratti yeroo darbee Phaawulos Efesoon akka dhaqee bartoota gara 12 kan ta'u akka inni cuu'ee yookiin immoo hafuura qulqulluudhaan guutamanii akka isaan haasa'an iddoo kanatti kan arganneef boqonnaa 16 yeroo boqonnaa 18 irraa yeroo akkana ceenu garuu Apholoos argaa turre. Sana booddee mana barumsa Xiraanoos kan jedhutti yeroo isaan mormaa turan jala baay'ee fudhatee waggaa 2 kan ta'u achitti akka barsiise. Sana booddee Yihuudoonni fi Giriikonni biyya Eeziyaa jiran hundumtuu wangeela akka dhaga'an amma immoo Waaqayyo hojii dinqii guddaa yeroo itti isaan hojjechaa ture. Fakkeenyaaf jedheetu fakkeenyaafidha jechuudha malee hojii baay'eetti hojjete. Fakkeenyaaf erbeen ittiin inni dabqasaa xaawwatu yookiis immoo maratina isaayyuu warra dhukkubsatanitti yommuu geeffamu jedha. Dhukkubni isaanii isaan dhiisaa hafuuronni namoonni keessaa ba'u turanii jedha. Kan inni nama dubbise garuu namootatu marata isaa kukkutatee fudhatee yookiin immoo erbee isaa fayyii kukkutatee fudhatee geessaa jechuudha. Akkuma jarri warri kaan zayitiitti geessa, warri kaan bishaanitti geessa, warri kaan maalitti geessan jechuudha. Godha jedha. Okay, so yeroo sana tokkoffaa Phaawulos adda duree akka wangeela hojjechaa jiru iddoo kanatti Phaawulos qofaadha beekamaatti. Yoo ilaalle immoo Apholoos argine garuu Apholoos dheengadduma kana jara Phirisqilaa wajjin hin taa'e waan baay'ee hubate malee waan baay'ee hin beeku gin namicha jabaa tokko ture jechuudha. So innis argine namoota muraasa Phaawulos duuka bu'an irraan kan hafe namoonni addatti bakka hojii hojjetanii namoota sana hundumaa akkaataa ittiin seexana baasan barsiisan hin jiru. Phaawulos garuu akkaataa ittiin seexana baasu kutaa kanatti maal argina? Lakkoofsa 13 irratti waa'ee jaraa dhiifne waa'ee Phaawulositti yoo xiyyeeffanne Phaawulos maqaa Yesuus Phaawulos lallabuutiin jedhan jechuudha. Kana jechuun isaanii maal jechuudha? Phaawulos yeroo seexana baasu maqaa Yesuusin akka inni baasaa ture argina jechuudha. Yeroo darbe xomborittii sana maal jedhee keessaa baasee maqaa Yesuus dhaheerayyuu? Maqaa Yesuusin. Boqonnaa 16 keessa jira miti? Moo isa keessa jira? Boqonnaa 16 akkuma Yesuusin Iddoo sanatti maqaan akka naa ba'uu didde. 18 irraa 16 irraa jalqaba. 16 irraa kaasee dubbisuma. Okay. 16 irraa jalqaba. Ishii sana lakkoofsa 18 irra ishii jirtu. 18. Kanas guyyaa baay'ee goote Phaawulos garuu haaree itti garagalee hafuuricha maqaa Yesuus Kiristoosiin akka ishee keessaa baatuu fi sin abbooma jedhee hafuurichi dhumaan ishee keessaa ba'e. Maqaa nuti ammatti kan qabnu ragaa muraasa nuti qabnu kanuma maqaa Yesuusin seexanni hin bahe taanaan akkanuma wajjin rakkachuu nu barbaachisu jechuudha. Yookiin nuti rakkoo qaba yookiin seexanichatu rakkoo qaba yookiin namichatu rakkoo qaba. Maqaa Yesuus amma Phaawulos istaayilii biraatiin baasa yoo galee otoo istaayilii biraatiin baasuun nama guddaa irraa eegama ta'e nama Phaawulos akkuma salphaatti istaayilii biraatiin baasa. Dafqisaa baasee miti maal hojii edda dafqisaa baasee gana ofiisaatii maal rakkata cal jedheetuma wayyaa kukkuteetti erguu namoota ittaadha ishee harkaa jechuudha. Inni garuu maqaa Yesuusin baase. Maqaa Yesuusin baase inni already beeka. Namoonni kunis immoo akka inni maqaa Yesuusin baasu beeku garuu rakkoon isaanii
waamicha maqaa Yesuus waamuu otoo hin ta'in ofiitti amanuu danda'udha dursanii seexana baasuudha. Kanaaf ofii isaaniitti hin amanne taanaan seexana baasuun isaanii feekedha jechuudha. Seexanni immoo bahuu danda'a, sobee ta'uu danda'a, dhugaa ta'uu danda'a waan hin beekne qabu garuu dhugaadhaan kan bahu seexanni maqaa Yesuusiin jechuudha. Namichi amma fakkeenyaaf namichi kaalchoodhaan yoo baase biyya mul'uddi hin qabamti gama maqaa Yesuusiin yoo baase mutuu ishee hin godhu. Kaalchoodhaan yoo baase garuu staalii addaa waan ta'eef biyya hunduu waliin kasii galee namoota baay'ee seexanni kaalchoodhaan bahu hin jiru biyya kana keessa. Too kaalchoo ta'e immoo namoota guguddoo baay'ee jiranitti namoota seexana baasuu danda'a. Maqaa kan biraa namni waan waamaniin hin jiru. Macaafa qulqulluu keessa waan baay'eetu jira gini hin jiru. Gini akka wangeelaa hin jedhanii yeroo tokko bahuu danda'a hafuura waaqayyooti akkatti hojjetu hin beeknu. Namicha sanaaf garuu maqaa Yesuus hin waaminiiti kanan sii godhan jedhu. Yookiin na'ee bahuu danda'a yookiin waan ta'e bahuu danda'a. Waan beeknuun hin qabnu gini waan adda ta'e tokko waaqayyo akka inni waldaan kiristaanaa fudhattee ittiin shaakaltee baaftuuf bakka anis akkanaatti nan baase waan ta'eef ati akkanatti baafta kan sin jedhu jira yaadu jechuudha. Kan macaafa qulqulluu keessa jiru maqaa Yesuus hin baasuudha. Sana booda na boomtaa yoo sidide maal goota hin duutaa lachittuu. Inuma hafuuratti deebista hafuura nyaa foonitti. Foonitti deebista. Okay, namni gaarii qabdan jirtu. Nugaa hafuurri asirra nu tursiisaa jira tulluu kanarra. Tulluu irraa buunu waa'ee seexanaa qorachuutti akka bara kana seexanni waa'ee isaa qofa irratti xiyyeeffatee waldaa keessatti iddoo waaqayyotti waaqeffatamu yeroo sabni waaqayyoo faaruudhaan sagaleedhaan karaa adda addaa waaqeffatu yeroo bal'aa kan fudhatu seenaa kiristaanaa maannoo seenaa kiristoos osoo hin taane seenaa seexanaati. Akkuma beeknu baay'ee tajaajiltoonni baay'eenis seenaa seexanaa odeessuu irratti interviiyuu gochaa wantoota baay'eedhaan kan jiru. Waaqayyo hin hojjeta qorannu amantaa biraa keessattis immoo seexanni hin ba'a maqaa Yesuusin hin baasanii hin baasu waan ta'e hin jedhu amantaa naannoo keenya jira yoo laalle isaanis seexana numa baasu jedhama. Reyaaliitiin inni dhugaan garuu seexanni seexana baasuu akka hin dandeenye tarii seexanni sobaadha waan ta'e bahee jechuu danda'a. Akkammoo jedhames walii abboomamuu danda'a. Wal beeku isaa waan ta'eef hidhata waliitti waan ta'eef xaaxaa hin qaban jechuudha. Isa sana gaggeesse inni karaa biraa hojjechuu danda'a. Isaaf goyoomuu hin qabnu lallabni keenya Kiristoos giddu galaa godhatu faarfannaan keenya illee seexana irratti illee wanti yeroo eegu goonu jechuudha. Eebbifama. Waqtaan sana eebbis wanti nuti dagachuu qabne muraasni tuqaan as keessa jiran jiru. Tokkoffaa seexanni akka humna qabu dagachuun gaarii miti jechuudha. Kutaa kana keessa wanti jiru jira seexanni akka humna qabu kan agarsiisu. Humnaan Namicha tokkichatu jara torba fakkeenyaaf torba yaadaa tarii namni baay'een walitti naannee jiraachuu danda'an beeku jara sana qullaadha jechuudha. Kanaaf seexanni foon hin taanaan nama guddaayyuu namuma isin xuncaa qabamu naan jettanii jara warra qabanii akka itti dhadhaabatan argitan miti tiivii warra sanayyuu qullaa dhaabuu danda'a jechuudha seexanni humna seexanna ture jira. Hafuura qulqulluun namoota qophee akka nama godhu jechuu dandeenya. Hafuura humnaadha waan ta'eef waan godhu qabaachuu danda'a. Namni tokko tokko mukattuu bu'ee kan hin dhukkubne jiraachuu danda'a. Adoon nama akka inni godhe gini seexannis akkas akka inni godhe yeroo darbee immoo kan akkas godhu akka inni kan natti hin gooneef kan jedhu jira macaafni qulqulluun akka inni waan lafaan isa reebee maalidhaan isa buusee maal godha kan jedhu jira. Hoomacha isa dhawassee gooftan yoo akkas godhe seexannii fi hafuura qulqulluun garaagarummaan isaa amma seexannichi mataa isaa namichichuma miidhuudhaaf hojjeta namoota kan biraa hojjeta gooftaan garuu namichichuma yoo guuteyyuu isa ijaaruudhaaf isa gargaaruudhaaf yoo buruqses immoo rakkoon hin jiru maal abbaatii yookiin fayyisuudhaaf ta'uu danda'a namicha sana waan tokko tokko. So seexanni akka humna qabu wallaaluu qabnu jechuudha. Seexanni ergamaa waaqayyoo ture hafuura akkuma hafuura qulqulluu ture jechuudha. Hafuuraa maal ta'e malee wannoon isaa irraan fudhatamne humni isaa garuu waaqayyo jalatti abboomamuu isaa akkuma jirutti. Kanaafidha wanti dhamoo yoo isheen kan duraan kaafte. Achi dhaqee yoo jedhamu inni dhaqa. Yoo dhaqee qoree yoo jedhamu dhaqa. Diduu hin danda'u garuu karaa ittiin abboomamu jaalalaan otoo hin ta'in dirqama taateen abboomama. Jaalatee akkoo bakka adda itti nambaa dubbii kee kabajee jechuu isaa miti dirqamaan paaworii isaa itti gaafata. Malee jabina sana miti ittiin faradamne ganaadha waan ta'eef isa kana hafuura akka ta'e
istaalii garaagaraa nu caala akka inni beeku waa'ee waaqayyoo nu caala beeka. Nuti ammoo maal nu galte waan tokko nuuf hin galle. Kanaaf seexanni kan nama qoru miti nuuf hin galle waan ta'eef wanta waaqayyo amma nuuf yaade waan akkasii jaalala lamaan namootatiif waaqayyo qabu yeroo darbe gooftaan akka hin dhalanneef waan inni hin goone hin jiru miti. Mul'ata Yohaannis keessattis immoo asitti argine waa'ee jawwichaa. Sana hundumaa innaa qo'annu seexanni already karoora waaqayyoo sana keessa hafuura ture kan waaqayyo wajjin ture yeroo darbe waaqayyo fuuldura dhaqanii jedha. Seexanni akkamitti waaqayyo fuuldura dhaabataa jennee gaafanna. Indee maa waaqayyo fuuldura dhaabachuu dide duraan jechuun dhaabachaa ture. Waaqayyo ergamootuma wajjin dhaabachaa ture miti durattis hunda'uun baay'ee wannoo ta'e. Gaafa dhaqu sana baay'ee nama hin dinqu jechuudha. Warra waaqayyo ilmaan waaqayyoo jedhaman wajjin dhaqee seexannis keessa ture jedha. Akkamitti seexanni fuula gooftaa dhaabataa yoo jenne akkamitti dhaabate kakuu haaraa keessatti seexanni fuula gooftaa dhaabachaa ture qoraa ture daabboo fa'ii kana jechaanii ture. Seexanuma istaalii jijjiirate malee boofama jechuudha. Okay, kanaaf isa kana yaadachuu qabna. Baay'ee cimaa akka inni ta'e baay'ee humna qabeessa akka ta'e yoo barbaade addunyaa kana mataadhaan garagalchuu akka inni danda'u cimaadha jechuudha. Maal ergamaan tokkichi waaqarraan naa dubbatu yeroo mul'ata gaanis qorannu barreeda waan ta'eef. Seexanatti waanuma taasuuf nu minaaminii iyyuu qabnu maqaa gooftaatiin baay'eedha. Siree galee yoo baay'een baay'ee dhiise bakka maal gochuu dandeenya. Gini maqaa gooftaatiin baay'eedha malee eenyuu biraa hin qabnu. Yoo baay'ee yoo jedhe ani baay'ee dhiise iyyuu hin beeku. Sababni isaa nama nu seexancha sobaadha. Nama caafni qulqulluun baay'ee dhiise sobuu danda'a. Gini ani maqaa gooftaatiin ammatti waame caalatti kana caalatti wanti narraa eegamu hin jiru. Baasuuf dhiisuun dhimma waaqayyooti. Namicha hafuura hin qabne, namicha amantii hin qabne, situ amantii hin qabne yoo naan jettan waan barbaadan jaa garan fiduu hin qabu waan hin qabne galee itti waamee dhiisuu bichaadha jechuudha. Waan mana ni fadha yoo ba'uu baatan namicha qabee asiifachuu cinqatii hin qabu. Waaqayyootu irra jaalata waan ta'eef kana caala jechuudha. Kun yaada mataa goota. Wangeela keessatti garuu maqaa isaa ni fadhaadha. Gooftaan ustaalii biraatiin hin baafne bakka. Baay'ee irra hin turre maqaa gaafate. Kana jedhee maal fa'ii goggoodannaatti qaate waan gootee kaa'annoo maal hojii gaafatas konkolaataa fa'ii bakka ani eebbifama jettee waaqayyo sinaa eebbisuuf daqiiqaan keenya baay'ee deebi'e. Gaafachuun gaarii miti kaa yeroo tokko maal nu godhe seexanni humna dabalannaa jenneet ija walirra buufnaa. Ija walirra buufneet humna dabalannaa jenne. Ija keenya dunuuf kannee. Amma ija dunuuf kannutti uffata irraa baase ishiin qullaa dhaabatte naa ija keenya ija dunuuf kannees turuu hin dandeenyu waan ta'eef of shakkina dirqama kaajjis akkas hin jedhu waan ta'eef qullaa xalalii shakka dhalattetti dhaabataa jira. Kanaaf